Gaafa naqu sana torbee 32 dhan. Okay. 30 kana torbee 36 fixa. Kanaafi wantoota jijjiiruu mijeeffadhu maatii qabda yoo ta'e fira qabda yoo ta'e namni si bukkeen kana sir wajjin jiraatte yookiin abbaa warraa keessa bukkeen jiru taanaani nama qopheeffadhu naan jedhani. Gaafa sana mana yaalaa deemaa jechuu barbaadeen. Okay, gaafa 30 mana yaalaa jirta. Amma namni normaalii namni si gargaaru sa'atii ati dhiphattu kanatti namoota si gargaaran nama si gargaaru nama si cina jiru qabdaati. Amma akkuma sila dhuftanii na ilaaltanii nam tokko na bukkeen jiru. Dhugaasaa dubbachuufi gaafa kana keessa galee shaakan nan jaallatuun sobaa na cabsuu dhufalee wantoota baay'ee dhufee akkana keessa ga'ee jedhee akkuma shakkaatti galee mucaanii nan dawwaleefi ani bakka garaatti baadhirannaan garaatti baadhiraa kottu na bukkeen jedheen. Bilbiltee fi ani garaatti si baadhira waan ta'eef na bira akkatti dhuftuun barbaadaa jettee tole deebiinsa maal ture? Naani garaatti baadheeran jedheen. Egaa akka gootu qoricha maqaa tokko maqaaree kookaa wajjin baxabbaxii dhugee. Maal fayyada jedhe qorichichi? Mucaa baasa. Mucaa of keessaa baasiidha? Okay. Maal jedhaman jedheen kookaa fi kiniini sana gurguddaadha mana yaalaa deemi bitiiti walitti baxabbaxee dhugii naan jedhe. Ergasii booddee mucaa baasee atoo maal deemte? Kan biraa waan jedheen dhaqiitii birrinsii gashaatii dooktarii bukkee dhaqiitii na keessaa baasaa jedhe. Malee dhuftuun jedheen dhugaadhaan dhufuudha narrattis hin dawwaliin jedhe. Ani garuu jedheen sirrattis hin dawwaluun jedheen. Sin barbaadu sin jedheen mucaa kana naa laate taanaan waaqayyo warra wajjaa dheeraan dhowwata warra deemanii lafa riyaa isaanii gaa meeqa dhabee waldaa raraabata jigaayoo keessa inni kana pireedii dhaabee inni kana keessa kaa'e lubbuu koo baasuun miti maqaa itti naa dhoofsisuufidha hin baasuun jedheen. Hin baasuutti kanarratti wal dhabdanii jechuudha. Jennaan waan tokko walii galale hin baasta taanaan arrayyuu si bugdaan jiradhe hin baastu naan jetta taanaan immoo hin dhufuudhe. Okay. Jigaayoo malaka taate beektaadhi ati gola haadha kee keessa dhufeensi buuchuun nan danda'a miidiyaa meeqan na beekamin jedheen. Jigaayoo afaanii funyaan gidduu gootee ilaalinati gola haadha kee seenessi buuchuun nan danda'ani miidiyaa meeqan na beekaa. Namoonni baay'een iddoo guddaa naa qabu nan beeka. Kanaafi si kadhachuuf jira osoo hin taane ilmoo namaa ta'uu ishee itti gammadiiti. Waama dabukkee dhaabbattu yookiin immoo akkuma dhugaasaa namni Oromoon yookiin abbaan keenya haati keenya namoonni ol ta'an baran malee akka beekan naa godhi malee addaggee nan taasisa daraa situun salphisee akkuma salphatti kan maraa kun balleessiniin jedheen jennaan lakkee jennaan mucaan kee shawaa lixaa anaa baakkoodha. Shawaa lixaa? Anaa baakkoo. Anaa baakkoo tibbee. Shoboka manni isaanii. Mana isaanii as baataa'een kaalkuleetii hojjedhee fideen footoo laadhee fiyyennaan amma mana haadha isaaniitti na bareedutti mani. Abbaan kunoo dhukee jira. Abbaa faatii wal fuudhanii achitti barannatti fide mucaan hin beeku. Isaan achitti wal fuudhanii gargar ba'anii jiru. Abbaan dhukee jira. Haati baakkoo jiru. Shoboka jiraata. Manni isaanii waldaa mulu wangilii bukkee naan jedhe. Singeessaan nam dhiisin hin geessin. Kana hordofuus hin naqu. Garuu saala mucaa kanaa asra saawundiidhaan ka'een dura adda baasaa jireen. Asra saawundiidhaan gaafa kaatu. Dura adda baasu malee mucaa kanaan barbaaduun jedheen. Dhuguma doktoroonni gaafa sanatti kolfan ijoolleen hospitaala guddaa keessa hojjetanii baay'ee tiktok irratti sababa hin beekamuufi si arguu keenyatti guddaa gammanna naan jedhan. Si arguu keenyatti sababa fuula miidiyaa garaa garaa irratti si beekaniifi si arguu keenyatti gammanna. Guddaa gammanna. Ani immoo saka kanatti dhiphatee dhagayyuu hin beeku si arguu keenyatti guddaa gammanna. Hin deessa. Kan lafa fookutu yuu deessi waa'ee da'umsaa miti amma itumaan ittiin beekamin keessa galee waan ta'eef isatu sammuu koo na miidheen jedhani jennaan duruma saala ishee addanaa baasaa isin jedheen. Dhiiraa fi dubara ta'uu ishee garaa koo keessa jirtu addanaa baasaa. Durba taanaan murtii du'aa irratti fudhatan mootummaa waaqannaa malee jedheen. Addanaa baasaa jedhee gaafa sana gaajjaa shangaluufidha. Addanaa baasaa
birrii koo buukii irra baafadheen 2,000 harka jira. Tole. Baqa doktorii haasofsiifadheen ittuma cabsaa dhagaan. Maali waaqa'uunaa baasuuf durba taanaan nan baasaadha. Maaliif kunuun narratti iyyuu kana ta'e kan duwwaa na baasan jedhee obboleetti koo hojjettu waayuu xiqqaa kan baay'ee jaalladhu mucaa giddaa ayyaanaa warqee gammadaa nama jedhamtu obsitaala geessite. Warqeetu obsitaala si geessite. Na geessite gaafa obsitaala geessitu sana dooktar Dirribaan na laalanii ciisedhanii na ciibsanii. Na ciibsanii maalidhaan jedhan ani garreeffni isa atara saawundi sana marra oofan sana reef maal gooftaayyus maal kee baasuu hin jedhan hangaan ani beeku waan tokko. Na Doktor Dirribaan faan waan akka bishaanii garaarra na oofu indii laanatti maal waaqayyoon jedha gurri koo duruma saala fiimalee dhagaa kan jedhu. Fiimalee dhagaa'uun barbaade. Meelii malee. Dhiira malee. Duruman jedhe gaa. Isaanoo sama galmee maqaa faayila koorratti qabachaa deemu mucaan kee nagaadha sirriitti jira fayyaadha waan tokko rakkoon hin jiru jechaa deemu dhumarratti. Waa'ee nagaa waa'ee maaloo ishee miti gamman kan barbaadu. Saaluma ishee duwwaan roona hama jechuun eegaa daqiiqatti sana. Innaan dooktiin faa mucaan kee boodhi irraan jeesaa maayikira. Gammadee jechuudha. Maaliif kana gammadee ilmoon dhiiraa baddeen baddu. Waaqayyo si haa eebbisu. Normaalii mucaan garaa kee keessa jirtu amma jirtuun jedhee jiru mucaa dhiiraa akka ta'e nutti himteetta. Waaqayyo akka nagaan siiku guddaa amantii guddaa qabna waaqayyo irraa uumamuu kee kanatti baay'ee gammadduu akka taate I know beeka jireenya kee keessatti kolfaan qoosaa garaa garaatiin akka dabarsitu nan argaa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkasiin baay'ee nu hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Maqaan mucaa kun Marahiikiidha dhiira nan jedhee Marahii jechuun bara namman darbee dhufe kana. Waan hundumtuu mariin taa'ee bara dadhabamedha. Sii gala yoo ta'e waan hundumtuu mariin kan taa'ee. Kanaaf Marahiikii maqaa isaa moggaasta. Maala tu si ta'e jaallatta? Mucaan koo utuu maal akkanaa ta'uu barbaada beektaa maal akka taatu barbaada beektaa marii. Eettimi. Dhala sittuma dhaggeeffadhu Oromoof dubbadhu. Oromoof dubbadhu. Oromoof yaada isaa galmaan gahi. Haadha garaan ta'in haqa dubbadhu biriirratti hin du'in jechuun barbaada. Mee carraa kanatti fayyadamte isa kana akkas jenne yoo dabarre carraa kanatti fayyadamte namoota kanaan dura si gargaaraa turan si bira dhaabataa turan bu'aa bahii baay'ee keessatti ati deemteellee iddoo garaa kee ga'uu hin dandeessu caammaallee amma yeroo dhufne ammuma yeroo mana kee dhufne caammaallee namatu sitti hidhaa ture namoota si bira dhaabatanii si gargaaran kana maal jettee galateeffachuu barbaadda namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate. Namoota baay'een galateeffadha muraasa kan akka isaatiin hin deemneef maqaa dha'uu barbaadu kan baay'ee galateeffadhu obboleetti koo warqee gammadaa mana yaalaatti geessitee kan deebistee na yaalchisaa turte. Lammaffaa immoo obboleetti koo baay'ee kan gaafam raafuu qajeelu raafuu na laattu mucaan kun waan baay'ee keessa tagaa gaafan shiroo qajeele jedhu shiroo kan na laattu gaafan beelee jedhu kan waan barbaade kan naa gootu Taaddalech Addisuu ishee baay'een dagadhu baay'een jaalladha. Keessumaa barani mucaa kana garaatti baadde ji'a arfaffaatti ji'a arfaffaa fixee ji'a shanaffatti ce'uuf baaduun qajeelee waan ittiin bitadhu namni birriin miindaan koo ganaa baa meesheen iyyuu xinnoodha waan bitadhu dhabeenyaan lixa wallaggaa aanaa ayiraa gullisoodha mucaan obboleettii koo sana dhufte suni biyya sana naa fidde baadu Faayinee Taaddasaa. Baaduu naa fidde baaduu na nyaadde namoota baay'eedha. Kanaachi namoonni kaan immoo daddawwalanii yoo rakkatte nutti madhuu rakkatte yoo maal taate jedhanii kan bukkee yaada dhaabbatan uffatallee kan akka garaa keessi hin qabneef jedhanii kan naa laataa turanii obboleetti koo hojjettu baankii koomtoo Balaayinash maqaa abbaa ishee yoo wallaalellee isheefa akkasuma barsiistuu Birqee Aanaa Waayyoo Xuqaarraa kan mana barnootaa waajjira barnootaarraa kan hojjetan maqaa isaanii baay'ee yoo irraanfadhe namoota baay'een galateeffadha. Amma ammaattiyyuu namoota baay'een na jajjabeessaa jiru. Akkuma kanamoo namoota baay'een akkuma na jaallatan akkuma 50 na jaallatu 50 immoo akkuma kana immoo deemee maqaa koo deessa. Sila yoo kanatti uume maaliif kana keessa galte kan jedhan jiru daddawwalanii illee Ejjigaayoon ulfoofte Ejjigaayoon kana taate maal ittiin du'uuf kana taate kana taanaan kana goote
kanaan jennaan kan akkas jedhanii kan illee manaa wal waamanii walitti himan kan silkii dawwalanii walitti himan ijoolluma keenyatti immoo dhiiguma kootti immoo ijoollee wajjin saayinaa tokko irraa nyaannutti immoo dhufanii natti immoo sanas ta'uu kanas ta'uu mucaan kun akka bor furtuu anaafis lammii koofis biyya koofis dhaloota ganaa nu dudduba jiraniifis akka waa godhu nan beeka annama laalee waan godhu kana dabarfachuun barbaada. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Ejjigaayoon akkuma amma dhuftee istuudiyoo keenyatti argamtee dadhabbii guddaa kana keessa dabartee waamicha keenya kabajjee istuudiyoo kanatti argamtee akkuma amma nu wajjin waliin haasaa godhaa jirtu kana hiikamtees akka dhuftee mucaa kee qabattee kutaa lammaffaadhaan akka dhiyaattu abdii guddaa qabna. Ulfaadhu. Paartii tuurratti wal agarraa. Carraa kana kan naa kennee akka naasoo yookiin akka ergaa koo kana dabarfadhu kan na eeyyamtan TV lattuu kana Ejjigaayyoo akkasumatti hirixuutu osoo hin taane Ejjigaayyoo akkasitti gaddoof osoo hin taane warra na deeggaree manaa dhufee leewusxii keessa galee bajaajina fuudhe kana share flow comment share walii godha amma alaattillee. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa gara xumuraatti finneerra. Egaan ogeessi kaameraa keenya Simoon Gimbaaru kaameraa dudduubatti argama. Dhumarratti waan ani isiniin jechuu barbaadu toora miidiyaa keenya TikTokii akkasumallee WhatsAppii, Telegiraamiidhaan, YouTubeidhaan nu hordofuu dandeessu TV lattuu jettanii nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu ulfaadhaa kabajama.